Kono ay makan Ayantu. Ayantu ne? Ayantu fudhufne inshallah. Ayantu da wala garre bagara binaga wal lugar sise akka ilmu. Mashallah. Enyu makan khaisan. Makan kenya amata sanin jama kombalcha. Okay. Mashallah. Ayantu jecha dhuftani mi? Ayantu da jecha dhufne akka ilmo teenya dillalla. Ibduru hafiz yo rabbi khara kina da banna rabbi no agar garu. Ya khabi ilm jollesi kina akka da batten sinille no isi Dhugaadhi bachuu fi gaafan viidiyoo kan arge hedduu tokko natti tole hedduu tokkoon gammadee jechuudha. Maaliifi kaleessa dheengadda baay'ee gaddaa turre baay'ee boo'aa turre gaafa viidiyoo ishee kan arginu immoo hedduu tokko nama gammachiisaa hedduu tokko natti tolee jira. Ijoolleen warroon akka koo gammaddanii rabbiin si haa gammachiisu rabbi si haa milkeessu nagaan biyya keetti baatee nagaan immoo biyya keetti deebisee si haa galchu jedhaani. Salaamatan daganne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee jirtu baga jiraattanii akkasumas immoo warroonni haaraa taatan yookaan immoo subscribe goone subscribe godha gara maatii keessatti dabalamaa isin jechuun barbaada. Warroonni gootanii jirtan immoo thank you galatooma galata guddaa na biraa qabdu galanni keessan bilisummaa haa ta'u isin jechuun barbaada. Egaan egaa wanti dhufee fi ariifachaan jira viidiyoo kana ammallee argee hojiirran illee jira ammallee hojiin xumurre viidiyoo Ayantu kana argee Ayantu gaa akkuma argitanii simannaa guddaa simannaa bareedaa taasisanii fi jiru jechuudha. Gaadubachuu fi oromoon gaafa akkasii tokko ta'ee gaafa walii galteedhaani kun akkas isee simatanii hedduu tokko nama gammachiisa hedduu tokko namatti tola hedduu tokko onnee nama fuudha dhugaa dubbachuu fi Ameerikaa deemtee jirti jechuudha. Maaliif deemte fuula see akka sirreeffattuufidha kan isheen deemtee jirtu jechuudha. Walla hedduu tokko hin gammade hedduu gammade mee katasanitti simatanii dhaabbatanii caca hidhanii eeggatanii viidiyoo kana daawwadhaa walitti deebina. Hawaasni amma kadhufuus kun akkanatti simatu jira. Ina akkuma agartanitti Ayantun haasawullee dadhabdee jirti. Inshallah Ayantu teenya mee hawaasa guddaa kana hawaasa si jaalatu kana hawaasa simatuuf as dhufe kana mee maal jettaan? السلام عليكم جاني بقنا جانا يتنجتشوني بربادة وهند درا ربي يا في قلة برجو قلتو بربادة ربي يا الحمد لله جتشون بربادة أمرني الحمد لله جتشون بربادة أسين نجي أما ودا سكا بكني نجي ونسات ويخا كرويسين ونتي قلتهم كان فيديو كم أرجيتني الدنيا ما تطلع جتشودا كاميرا سريتي ورام نمالي سريت ترجسيسني كاميرا ورام نلا ما تسريت ترجسيسني yerootiin dhuftee kaatee maal jettee argisiisanii hedduu tokko namatti tola jechuudha. Isheen illee jechuun gammachuu hedduu tokko boosse jechuudha. Deebisuu dadhabde maaliif nama kana nan qabaayi nama amma kana baay'eetu nan qabaayi Oromoo na jaallatu nan qabaayi jetteeti kan isheen boosse jechuudha. Namoota gurguddaa namoota bebbeekamoo jaarsolii ishee kanatu hunda isaaniitu dhaqee ishee simatee jechuudha. Akkuma argitan abaaboo baatanii maal jedhani simanna adda geggeessanii bakka dhugaa rabbiin isiniin jedha hedduu tokko galatooma Oromoo hundi keessaniyyuu galatooma maaliif mucayyoo kana hin gammachiistanii mucayyoo kana bakka akka isheen lafatti nafne akka isheen kuftee namne akka isheen baddee namnee fi ol qabdanii iddoo bareedaatti geessitanii nu wallaanuuf kaatanii hedduu tokko galatoomaadha nuuf jiraadha isiniin jechuun barbaada. Egaan egaa abbaan ishee hojiin natti fakkaata abbaa yookaan obboleessatu geesse natti fakkaata. Dattee jirti gaa akka isheen rabbiin fuula ishee sirreeffattee isa garaan ishee madaa'ee isa qalbii ishee cabee rabbiin qalbii ishee haa deebisuuf rabbiin bakka itti haa deebisu. Faranjiin kun waa wallaaltee hin qabdu hin beektu miti. Faranjiin waan hundumaayyuu hin dandeessi waan ta'eef isheen namayyuu lubbuutti gooti kan fuullaa miti. Namayyuu lubbuutti gootee hojii hojjechiisaa jirti. Nagarree waan akka shaangulliitii faa mina tokkookii kanarraa dhugaa faranjii chaayinaanii lubbuu ma keessa kaanii deemsisuu dhaban malee waa hundumaayyuu hojjetu jechuudha. Rabbiin fuula ishee duraan itti haa deebisu du'aa godhaa fi adaraa keessanii akka qalbiin ishee hin cabne bakka fuulluma namaatiin achi abbaate akka isheen dubbattu du'aa godhaa fi rabbiin nagaan baase nagaan biyya isheetti deebisee agarsiisu rabbiin naqisee gammachiisu ija ishee dhabdullee ija ishee tokkoon ijoollee isheen ilaalti akkuma bakka ijoolleen ishee iseetti isheen iyyuu bakka kan isheen sagalicha keessatti dubbattee ijoollee ko adaraadha kan isheen jettu ijoollee ko bakka akka bakkeetti na duraan hafne akka karaatti na duraan hafne ijoolleen ko jetteeti kan isheen dhaammachaa turte achumatti iyyuu jechuudha. Isheen bakka ijoollee maseetiif yaaddii jechuudha. Kanumayyuu achi ol jettee iyyuu haasoftee iyyuu ijaan argitee iyyuu ijoolleen ishee haa baqatan iyyuu malee isheen ijoollee ishee
ijaan argitee waan isaan irra jiran rakkoo isaanii balloo isaanii ilaalteeyyuu hedduu tokko gammaddi hedduu tokko qalbii ishee gammada jechuudha. Ammanumayyuu Rabbiin bagasii hambisee bagasii oolchee ammallee gana dabalee immoo Rabbiin si haa fayyisu Rabbiin bakka ishee duraaniitti si haa deebisu jedha du'aa godhaa fi wallaahi akka kooti baay'ee tokko gammadee baay'ee tokko natti tole jechuudha. Maaliif kaleessa dheengadda gaafa ijoolleen Oromoo mana Bubaarikiitti gargaaraa turanii wanuma seen bakka baddee haftu wayii natti fakkaate garuu Rabbiin immoo seenaa namaan jijjiira kun bakka guddaa bakka beekama Ameerikaa jechuun hin beektu gaamitiire saniyyuu immoo uummata Oromoo takka itti wal ga'ee isee simate jechuudha isee gammachiise jechuudha dhugaa dubbachuun baay'ee tokko hin gammade baay'ee tokko natti tole achirratti waan isheen jette dhaggeeffadha dubartii kana waan isheen jette dhaggeeffadha abbaa manaa isheetiin waan isheen jette jechuudha dhugaa dubbachuuf hedduu tokko na boonsite hedduu tokko natti tolte jechuudha waan isheen dubbatte mee dhaggeeffadha. Isii akkana godhe abbaa manaa isii keessi akkana godhe Terezaan doolaara kuma shanii khannaa bakka jiru nama nuti hime bakka jirutti wallahi dhaggeeffataniittu ani jette jaarsisee suniin qabama taanaani jaarsisee suniin argama ta'ee jennaani nama jaarsasee sana qabee seeratti dhiyeesse doolaara 5,000 kennaafi jette doolaara 5,000 birri meeqa asaba laala ka warri beekta illee akka kotta saabeen beeku birri guddaa ta'a doolaara 5,000 birri guddaa ta'a dhugaa rabbii gara birri beeku kaanila herregeen dhufne waan ta'eef mee tilmaamaa laala doolaara 5,000 kenna nama qabee dhiyeesseetti abbaan kun dhiyeessatti qabee barbaade dhiyeessa joo tun argee galee barbaadu laata dhugaa rabbii tun galee barbaade hin bannee yoo gidduutti na kabalchiistanii laa birritti kanan na kabalchiise anaa miti mee tun ka'ee barbaade qabeetti fidee dubartittii sanatti dhugaa rabbii namticha sana saa darbatu bare akkuma kanatti na qo'ette asiidichumatti na quura toonaati immoo itti naqee argisiisaa bakaddu garuu nan bakadda tun argeen sobo namticha nan bakadda walaa namticha nan bakadda naa baddoyyu nan gugussa walee tun argee awwal somnagaa tun argee nama bakadda garuu birriidha nama dhiira jabaa isaatti argee qaba tun argee zinniiftuu argitanii birriidha bara qabeetti kan maaliif gubeenni abaratu dhiirrirraa baratu bara gara jabummaa miti dhiirrirraa baratu akka lammata akkasin goonee dhiirrirraa baratu itti naqa gixxin godheenillee dhokadheerraa fagaadheetti naqaanis akkas maal godhore akkas ijoollee keenya gidduutti waa'ee birrii kana na yaadachiiftanii beektan birrii kanaaf gabgabeen namitiire kanaaf yaadadhee dhiifama naa godhaa saniin jechuun barbaada otoo argitan isaninnis ture ol soonannis no birrii bijannee maal gochaarra mana rabaa keessa hojjechaa miti maal taatanii namaaf garba taane hojjechaa jiramti birriif taane kan ammoo namni qabee fidii birriin kennaadhe qabeetti geessa ofii kooti ittiin bu'u dan sodaadha ofii ittiin bu'u ofii namni liqaqaa ittiin bu'u namatti geessa dhiira jabaa isaatiin qabeelaa kun hoteelaa gurbaan jedha hin booddee birrii koo fudhadha birrii 5,000 biyya nan gashu makiinaa naan bitu makiinaa naa bita makiinatti godhaa akkasiin qoosanii yeroo tokko qoosaa keessa siniin makeetan dubbadha gaafan dubbadhu akkasiin dabbaramneef jechuudha yeroo tokko viidiyoo gaafa laalanii viidiyoon nama tokko yeroo laalaa turtu si dabbaraa jechuudha waan kolfaan qabaanne yoo waan si bashannansiisuun qabaanne girgiran qabaanne si dabbara jechuu kanaafani keessa siniin makee dhiifama naa godhaa siniin jechuun barbaada. Egaa ayyaantu keenya baga gammaddee baga rabbiin achiin si geessin jechuun barbaada nuti illee hedduu tokko gammannee jira hedduu tokko nutti tolee jira jechuudha warroonni gammachuu ayyaantuutiif gammaddan hundi keessaniyyuu lebbiqeessii kennaa laayikillee kennuu hin dagatinaa siniin jechuun barbaada rabbiin nagaan fuula ishee taa deebisu rabbiin nagaan ijoollee ishee taa deebisu akka ijoolleen ishee iseen baqanne rabbiin haa taasisuun jedha waan dhaggeeffatanii fi guddaa tokko galatoomaa baay'ee.